Egaa kunoo liinkii isaa yeroo Facebook irraa liinkii YouTube tokko gattuuttanii subscribe gochuu jettan baay'ee waan nama rakkisuuf kunoo akkanatti seenna jechuudha. Akkuma ilaaltanu kana kunoo amma fakkeenyaaf liinkii kana tuqee gadi seenaa. Yommuu seenee ka'e maal gochuun qaba? Kunoo akkanatti yoo subscribe gochuu jettan ishee isiniin godhu email isin gaafata waan ta'eedhaaf kunoo ishee tuqaa irra keessa namni jirtu kana jechuudha. Ishee tuqaa irra keessa jirtu kana ishee tuqaa sadii sana dalga ciisteertu tuqxu sana booddee yommuu ishee tuqxan kunoo akkanatti isinii fida jechuudha. Kana booddee immoo kan lammataa kunoo open in YouTube kan jettu kana isii kana tuqxu jechuudha. Sana yeroo isii tuqxan akkanatti YouTubicha keessa isin galchaa jechuudha. Akkanatti kunoo amma YouTubicha baneera kunoo ankii jechuudha. Subscribe isiniif godha jechuudha. Amma kana booddee kunoo subscribe akkuma argitan kunoo bakka kana jira. Kunoo bakka kana jira subscribe keessan godhatu jechuudha. Amma hin dandeessu jechuudha. Email isiniin gaafatu. Galatooma.